Kana yoo dhagaanoo maal jaanan jettee yaadda jechuun amantiin taabbaati jedha gaa namni gariin dhiiroo laasii ajjeefna jedha maatii ofiis namni sodaata murannoo muratteeti. Anko baa hayyan jiraadhaa bariif danda'e isaan baran jiru. Alhamdulillah galanni rabbiif haa ta'u. Tole waaqni tokko malee hin jiru hin nyaatu hin dhugu Yesuus ilma namaati ilma Maryam jetteen amantaa ergama rabbi jettee. Eenyu namana? Tole gara shaadaa deemna inshallah. Harka kee ol qabadhu maal ummata if rakkisname quba kee akkana godhadhu inshallah jira itta ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي توكو ملك هك أنجبر مهنجرو محمديس نجيها في رحمني سانرت هاجراتو غربيتش ربي في ergama isaa kan xumura ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbii miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyaam garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira yaa rabbii kiyya islaamummaa arra naaf kennite kanarratti irra na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi jannata kan kee kan bara bara sannaa kan Iyesuus namuma Rabbiinis rabbuma guyyaan xumuraa guyyaan qiyaamaa ni dhufa jeenaan amana ibiddaa fi jannaniinis ni jira jeenaan amana guyyaan fuula kee dhufu nan hongeessin Allahu akbar alhamdulillah baga rabbiin islaamummaa si kenne obboleettii tanto wallahi galanni rabbii faatoo abshir kophaayitee jirta rabbii keetiif osoo arra kanarratti kan duutu taate rabbiin si milkeessa guyyaa arra kan duutu taate galanni isaaf haa ta'u rabbi si filate abshiri baga gammadde namni hin rifata yeroo rifatus hin rifata yeroo gammachuutis nama boochifti baga ilma namaa waaqeessuu jira dubartiin akka teetii nama deette jira rabbi si baase alhamdulillah abshir maatii teetillee galanni rabbiif haa ta'u hiriyoota gartee gara islaamummaatti tattaaffii si godhanis isaaniifillee mindaan haa ta'u
بقى إسلام ما سيكن أبشري قرتي ولي كان بودا واتكا سلاسين إنجر أب والد منفس قدوس إلمنا ماتي يسوس نما سجدو توري نياتشو توري لغو توري دوبرتي رات ألاتي لفر جراچا توري واقعيو نما متي هندالتو سالنقبو هرافو هنياتو أبدا يسوس أرالي إنجل بيك يسوس إتي أمانتا درقما كيتي نبي محمد إتي أمانتا مال جتيتي مات إرقاموت ربي تسان جتيتي أمانتا أبشري ربي سر راجي جيرو بكا جرتوتي gartee baatii ramadaanaa bareedduu tana keessa rabbi si godhe bakka islaamummaadhaan sirraa jijjiire rabbiin jireenya keetiinis sirraa jijjiiru gammachuutti imimmaan kana siifaa jijjiiru tan guyyaa boru fuula gooftaa kee uumaa gartee rabbii Iyyasuus kan ta'e rabbii Abrahaam kan ta'e rabbii Muhammad kan ta'e rabbii uumama hunda jinnii fi insiidha kan ta'e guyyaa san rabbi sin hongeessini qaama dhiqadhu insi gootu eenyu hordofa ibnus jala jiru hin argitaa miti ibnu Khanida ibnu kun azila jalaal isa san faloo gola koostani warra gartee garee shaadaa warra amantoota garee islaamaa dhufe gartee warra shaadaa qabate warra barsiisan biyya jiranii si barsiisan ni baratta guyyatti daqiiqaa takka taatu daqiiqaa 10 taatu dalagachaa baratta jiruu bareedduu rabbi si haa jiraachisu maatii teetis isaan haa jirani amuma faloo godhi wallahi rabbi soomana kee harrumarraa itti fufta kan dabre rabbiin gartee jiruu bareedduu si haa jiraachisu gartee nuti obboleeyyan kee duraanis gaafa amantiin qabnes sabaan obboleeyyanii ati islaamummaa fudhattus obboleettii teenya amantii walii qabna biyya walii qabna sabummaas walii qabna iyyaaddoytu bi'iznillah waa hedduu siin jaanii beeka waa asirra siidhaama egartee maqaan ati jaalattu jira maqaan ati jaalattu inshaallah rabbi si riina sii kananii rahamaa godhadhu maqaa kan kee rahamaa tole Inshallah. Maqaan islaamummaa keessaa itti tolu yoo jiraate so qalbi laaftii maal goona eenyu jaalatta islaamummaa keessatti maqaa amata lama dura ijoollee islaamaatu mana barumsaatti riinaa naan jee riinaa jaaneen rahmaa jenneetu maqaa rahmaan takka surtee miti sanuma maquma gaggabaasanii kanumatti maqaa qoosaa nikneemi kannanii fi rahmaadha jiillee jee rahmataati رحمة إسحاق ربي صدق أبي ربي رحمة سيها قدو إسلام ما رتي قرتي سيفين اللي ربي قنو هذا أبو آمين آمين تكونوا هرّا أبولتي تنت إسلاما تاتي بقى نجا أنجر إسلام ما رفته هرّا دلين أتي دلائي دي وني أتي كان دورة إسلام ما دورة جبر سيتي قرتي ربي سرّاهك أتي كل دا amma booda wanna islaamummaan dirqama sirratti gootu gartee garee keessa seentee hin barattaa salaata kee uffata kee qaama dhiqattee uffata kee miiccattee uffata qulqulluu xahaaraa uffattee salaata kee hin salaattaa guyyatti salaata 5 ijoolleen sii himan inshaallah garee keessa seeni soomana kee hin soomantaa wanni si dhibu hin jiru rabbilleen si gargaaraa atilleen immoo jecha namaa waan gartee sitti daddarbatan arrabsoo tahee waan adda addaa yoo doorsisaalleen tarii jiraate kanaaf bakkan kennin rabbi gassi haa dhaabu obsa si barbaachisa sabri akkasi rabbi si wajjaa jiraatu abshiri gara biraatiin waan siidham sanuma barachuu keessatti namni harruma gartee mana barumsaa seenee hin xumuru waggaa 12 nama fudhatte haayiskuuluu xumuruun boru guyyaa ibbakiyyaatiin jedhu harruma ilgalmeessee koolleejjii harruma seenee hin eebbifamu adeemsa waggaa daddabree ji'oota keessa gartee namni eebbifaman harruma namni gartee heerumee gaa'ila godhatee halkanuma san qunnamtii saalaa godhee daa'ima boru gartee mana yaalaatti ittiin dhala jeen deemu ji'a 9 booda argata malee ji'a 9 fudhatte harra islaamummaa dhuftee harrumatti waan hundi siin galtu hin jabaatti barachuun dubbisuun ati nama qerreedha nama jabduudha hin dubbista hin barata ijoolluma akka kateeti gara islaamummaa dhuftee ji'oota muraasa waggaa muraasa jettee barattee quraanaas xumurtee wangeelallee xumurtee lallabuu barsiisuu jirtu jira maatii teetirraayis waa hedduu sirra ga'u mala yeroo gari amantiin ta abbaatii gartee Yordaanas teenya umaatu deem jiraadhu sasiin jedhu si dinniin ufaan mala yoo ta'e ofirratti hirkattee kan ofii dalagattu yoo jabaattee baratte maatii teetu sin dhibu gara islaamummaa yaamu yoo baratte gartee wangeelas baratte quraanas yoo kan barattu taate ijoolluma islaamaa irraa amma gartee warra sidee garuu jira gaafata islaamummaa barattee dhuftee gartee waa'ee islaamummaatiin itti lallabaa waa'ee uffataati waa'ee sagadaa waa'ee gartee jettee ati barnoota isaan barsiisate usi ji'a ramadaanaa keessa ramadaana kurnaffaa keessa islaamummaa fudhattee nuti islaamummaa irra dhalne usiin jedhan kunis amilee sin cabsin
warroottan dhufee amma koomentiidhaan gartee sirra bareessu dhiira barbaada deemtee sin jedhan tokko kiristaanonni dhiira barbaada deemtee sin jedhan lama folowara gar barbaadaa fi yaani birrii barbaadaa sin jedhan amantiin folowraan hin jijjiiramtu birriidhaan hin jijjiiramtu jabaadhu jiruu bareedduu taphise haa jiraachisu. Ustaaz wanni mormarratti wanni rarraafatte yoo jiraate masqalli yoo irra jiraate kirrii qabda kirrii yoo jiraate baasiif kabajaa baasiif watakkuma ofirraa kuttu suutuma jechuun asirraa duubarraa waan isaan cabsini suutuma jedha akkasi garsiise kuno watakkuma kabajaa watakka kana jechuun amanuu turtee duraanii Allahu akbar ol qabi gama kan mukaasanii ka masqalli irraa ba'ee jira hada qof maalitti goota faaya keetii kuni faaya mormatti godhattu ijoollee gisee kiristaana okay ataka oo sibila oo ata faralisi bas it's okay jechuun yoo qabeenya kee faaya mormaa taate rakkoon qabu yoo waan irra utaate kanuma siin jenna jajjabaattee waan barachuu qabda riyaasii goona ijoollee dubartii biyya keessa jirtu hin jiran ibnuu si dubbisa lakkoofsa kee ibnuu ergi watakka in barataa jabaadhu guyyaa gaarii sa'a ganama gaarii nu bira halkan walakkaadhaan Ameerikaayi nama biyya adda addaa jira in badini garee kana anas follow godhi na arguu dandeessa wal argina inshallah taala rahama jiruu bareeddu si jiraachisu haadha abbaa keetii tola ooli yoo sireebanillee armeeteeti yoo situmanillee armeeteeti nama miidhanii nama hun ajjeesanii numa jedhan malee amantii ofiin jaalatu namaan jaalataa fi malee si guddisanii gaafate abboomuu isaaniif diddee isaan sireeba malee umaa namni nama godhu dimokiraasiidha amantiin waanuma abbaan fudhate dhiira feetette yeroo dandeessaa waysi dhorkani kaati jaalatte amantiinis akkasuma waan ati sii galte isaaniifis rabbi haa laaffisu jabaadhu si haa tiisu waan si mudatu hundarratti obsu mataa sooshaal miidiyaa irratti inshallah kanuma sin jedha ibnuu jirtaati nama jiraami ibnuun borusi gaafannaa beek ayyee follow godhi lakkoofsa kee ergii fi as dubbisu inshallah akkasi viidiyoo cufadhu dalagadhu qaama kee dhiqadhu booda ijoollee gartee shamaraa sii goona jabaadhu raamaa riine maqaa hedduu qabdaa wati hundaanuu yaamamta inshallah abshir bareedu ta'in ustaada manaan isin eegu jira nama tokko isin jala gabbusnee nama isin ol baasuun dirqama ta'a arrasittiin harawaaca ma jabaadhuga arrasittiin harawaaca indadhabe barabo indadhabin haa boqatanii kaliifa at the same time I don't know why boqonnaallee fudhachuu qabanii hin barbaanna arra olma gortee bar salaam jechuudhaaf jechumaan si qabne garuu khayrumaa fi Allahu akbar manni kunuu bakka khayri malee garee bakka biraan nasro siimen hin deemin ganda bira marree keenya anunda kubar ustaaz aninda kubar nambeitu aniti live man dhabe malee wallahi hanga jara sambira deeto lubbu jaartii ta'aa seesi lakin duga aninda ku nafi khalifa kas wena bar akkas bareeda enu nagar naafni silkuma keessa walii wala silkuma walii haasawon akkas nama biraa ka shaadaa qabatu jalala lameen dhabamu ustaaz ni jira bar nama hedduudhaatu shaadaa bare jira bakka nu dura guutamee namallee waan najee malee Jesus fi nageessa nagaan isiniif haa ta'u Jesus akka doctor akka adda nuti lakkoofsa afura barreessan akka adda barru maal jennaan ni qaban bar duraam koodii qabanii bar jarri nasruu kiyya lakkoofsa sadii qaban duraanuu yaa koodii qaban lakkoofsa sadii koodiin isaanii koodii keessan kana barani hagaree moo sadii barreessa lama barreessa maa jechaa jira koodii qaban jarri lakkoofsa isaanii sadii gadaa laalame gadaa maan ka jedhu kana laalame lallaabaayee